Tolemi walaloo gaafa barreessitu bakka akkamiif yeroo akkamii yeroo mijataa akkamiifiidha? Ilaalu gartee walaloo barreessuudhaaf inumaayyuu jechuudha. Aartii kamiyyuu keessatti bakki murteessaadha. Filatamaatu ta'ee baay'ee namatti tola jechuudha. Isa kana maaliifin sii kaasee har'a namni iddoo inni jiraatutu murteessaadha jechuudha. Aartistoonni baay'ee nama warra milkaa'an qofaa ilaaluu hin qabdu. Keessumaa amma waan jajjabaa, waan cimaa, waan birtuu, waan sammuu namaa hatu, albuuda ciccimaa baatanii namoonni bakka hin taane jiran jiru irraa. Amma isaan kana gaafa ilaaltu bakka filachuu dhabuun faayidaa inni qabu keessaa hubattaa jechuudha. Kana maaliifan sii kaasee anama already ani akka kootti bakka hin filadhu. Gaafan siin jedhu mana bunaas taa'ee nan barreessa. Daandii irrattis nan barreessa. Kennaa minti kooyyuu jeequmsa keessa taa'ee waan gurguddaa nan hojjedha. Amma gabaadhuma gidduu taa'ee illee hojjechuu nan danda'a jechuudha. Haala mijataa barbaachuuf. Otoo jiraatee haalli mijataan warra kaaniif gaariidha. Ani garuu dhimma ittiin qabu baay'ee masaa. Tole. Meestii gara laayifii keetti dhufne hiriyaan qabdaa? Maaliif taasise? Isa kana har'a sii deebisuu hin danda'u. Animaatu mara gaaffii biraa si gaafachuun ture walaloo hiriyaa barreessiteef qabdaa yookaan immoo shamarree walaloo barreessiteef hiriyaas ta'uusaa dhiisus barreessiteef jira. Okey, amma icciitii na baasaa jirtu natti fakkaata. Kanaan dura calliseen yeroo tokko mucayyoo tokkoof walaloo kana barreessin ture. Namoonni garaagaraa sanarraa fudhatanii itti fayyadamaniiru. Walalicha? Nan barreessa. Siifillee sitti haasa'uu hin qaban jechuudha. Okey. Dandeessee? Nansi jalqabaa. Egaa yeroo sana haalli ani keessa taa'ee mucayyoo kanaaf barreessaa ture maal sitti fakkaate? Maatii wajjin kan isheen jiraattu. Maatii keessatti egaa halkan laal ijoolleen shamarranii bilbila kaasanii haasa'uun inni sodaatanii. Sababii kana ta'eef miisejjiidhaan kan nuti walii barreessinu anis miisejjiitti irratti waa jedhee barreessee fi akkasan jedheen miisejjii kee bareen ammaaf amman bilbila koo banee ilaalaa. Nama biraaf akkan barreessineef sana keessa taa'ee shikaalaa. Fagoos yoo jiraatte dirqamtee obsita. Marartee naaf qabduuf imimmaan cobsita. Sukkummattee ciccita maatii yoo dhaanamtu onneen siif banamte ormaan hin dhaalamtu. Kabaja naaf qabduuf halkan bilbila kaafta. Sagalee of kattee suuta jettee asaafta. Cabni kee caba kooti. Dhibeen kee dhibee kooti. Isa jettee waadaa. Hin dubbatan malee seenii qaama kootis miidhama keef aadaa. Guyyaattan sadii dhuga buna siiniidhaan lakkaa'ee giiftii koo imaanaa kee hin ganne sirriitan gudunfee ol kaa'ee jedheetan barreessee fi. Baay'ee namatti tola. Isa kana na jalaa shuutu gootee akka. Walaloo baay'ee bareedaadha. Thank you. Galatoomii. Amma immoo waltajjii baay'ee gaggeessiteetta walaloo baay'ee iddoo baay'eetti dhiyeessiteetta. Mudannoo qabdaa? Muudannoon baay'ee jira. Namni laayifii jiraatu keessattis muudannoo hin qabaa. Keessumaa immoo hojii aartii kana gaafa hojjettu muudannoon sitti baay'ata. Inni kun beekamaadha. Amma hojii aartii kana gaafa hojjettu bara laal garaa nama hin geessu beektaa. Namni 1,000 waltajjii gubbaa jira taanaan nama 99 boqochiistee iyyisiiftee waccisiiftee namni tokkichi garaa isa gahuu dhiisuu danda'a. Isa kana gaafa siin jedhu muudannoo jajjabduun qaba. Keessumaa yeroo tokko magaalaa baatuutti yeroo lama deebi'een walaloo qopheesseetiin ture. Bara waggaa jalqabaa maatii Instituutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa gidduutti walaloo qopheessee isteejiin sun isteejii baay'ee bal'aadha ture. Keessumaa godina 17 irraa doktoroonni baay'een illee achi keessatti kan isaan argamanii kan akka doktor Fatoo Ismoo, kan akka doktor Abarraa Dheeressaa, kan akka doktor Lammaa Abarraa, kan akka doktor Asaffaa Taa'aa, kan akka doktor Girmaa Mangistuu, kan akka doktor Darajjee Waltajjii hedduu isaaniiti doktor Alamuu Lammaa hundi isaanii jiran. Achi keessatti baay'eedha hundi isaanii maatiidha.
gaafan walaloo kana dubbisu namni akkasitti naanna'ee ture beektee dura. Walakkaa gahanii simmeetiin jirra keessa galan miira keessa galee namni. Miira keessa galanii otoo namni waltajjii sana hin xumuriin na dhungatee na baatee maal jedheetu na xumursiisee jechuudha. Otoo namni fedha xumuruun qabaatiin ofuma addaan kutanii na xumursiisan. Kun achitti waltajjii sana irratti. Deebi'ee immoo magaalichumatti qorannoo qonnaa biyyee Baatuu kan jedhamu achuma jira magaalaa Baatuu keessa jira. Achittan mudannoo tokkos qaba. Yeroo sana laal beektee garri lixa Oromiyaa kun keessumaa Wallaggi lixaa fi asiin karaa Gujii kanaan nageenya hin qabu. Baratti namni of jibbedha. Lubbuusaa Amaaraa Haacaaluu Hundeessaa Oromoo ajjeesu taa'ee ilaaluurra ijaan arguurra maaltu wayya jedhe beektaa? Du'u wayya jedhe. Inni du'e inni obbaafate jedhe. Amma yeroo sana miira koo qabachuu dadhabeetan walaloo baay'ee miira keessa nama gashu tokkoon dubbisi. Isa booddee gaafa sana jaarsa tokkotu amma maqaa isaanii asitti kaasuu waan barbaanne tokkotu hin jiru. Humni nageenya magaalaa kana jirullee jira. As keessatti ija buuteetta nama dhaabbatee fees to feesii nama loluu irra warra aartiidhaan haqa saba keessa jiru dubbatantu chaalenjii dhiibbaa fiduu danda'a kan jedhu isatu miliskee gara biraatti na dabarse jechuudha. Asuma hiikii kanas immoo waltajjii tokko irratti dhiyaadhin ture. Asuma eeriyaa Finfinnee kanadha. Already achitti gaafa naasoo gaanii Oromiifuma isa sirrii naasa'a. Walaloon kollee kanuma. Yoon itti dabalee afaan Ingiliffaan itti dabala. So mudannaan achirrattis mudannaan nama mudate tokko jira. Waltajjii guddaa irratti affeeramee ture. Keessumoota akka Mansuur Jamaal fa'aatu achi ture jechuudha. Isaan gidduuttan walaloo guddaa tokko naasa'ee walaloo sanarratti hawaasni naannoo sana jiraatu paarsentiin caalu Oromiffaan dhaga'u. Mudannaa nama mudate keessa. Ana warra Oromiffa dhaga'u wajjinan wacaa ture. Keessuma keessaa immoo warra Oromiffa dhaga'an immoo walaloon kee rakkoo qabaa jedhaniitu fiidbaakii hin taane kan isaan naa kennanii. Achirratti waan ani shoort godhee dubbadhe tokko keessa waan sitti fakkaate. Shoort godhee waan ani dubbadhe keessa achirratti akkas ture. Egaa nama kamiyyuu egaa kana booddee namuma kamiyyuu garaan haa jabaattu. Abbaan feete dhuftee nama keenya jibbaa lafa keenya nyaattu. Yaa gaashee jaanjissaa yaa gaashee immiruu garaa kee kutadhuu taabonni samiirraa koloobootti bu'u kanaa boodan jiru. Akkuma jechaa turan Adaamaa Naazireet Darba Zayit Bishooftu mannaa gashaa malee kolooboo jettee waamtu warri karaa deemtu. Warri kanaan dura maqaa dogoggoraa mannaa gashaan beeku maqaa isa sirrii kolooboo ta'uusaa namni hundi haa beeku. Nama biroorrayyuu warruma taaksiitiif ergaa tokkoon dhaamaa mannaa gashaa dhiisaa maqaa isa sirrii adaraa keessan kolooboodhaan waamaa jedheetan walaloo kana dubbisee fiidbaakii naa dhufe garuu doorsisoo garaagaraatu ture. Keessaan namoota baay'een naquun namaa ture. Jedheetan konkolaataa wayii argadheetuun keessaa badeessu akka jechuudha. Ergasii lafa sanatti hin deebine. Mudannoo baay'een qabachuudha. Mudannoo baay'ee hedduu qabda. Mee gaaffii tokkotti si dabala. Maaltu si gammachiisa yeroon kun? Ani baay'ee dachee kanarratti wanti nama gammachiisu of ta'anii jiraachuudha. Of ta'anii jiraachuu caala wanti nama gammachiisu hin jiru. Isa kanarratti fakkeenya bareedaa tokko sii kaasuun barbaada. Amma sammuu namni kan inni itti gammadu keessaa tokko maalidhaa? Sammuu isaatti gammada. Ati waan dhabde tokko waan argachuu qabdu immoo tokko ofii kee kalaqxee hin argatu taanaan gammachuun qabdooti. Kana gaafan siin jedhu Waaqayyo akkuma sammuu kana nutti kenne sammuu kana akka itti fayyadamnu nutti kenne. Itti fayyadamu immoo of ta'uun dirqama ta'a. Amma namoonni baay'een sammuu isaanii na warra kireessan illee hin jiran. Sammuu isaanii ittiin fayyadaman jechuudha. Maallaqa itti kireessu sammuu isaanii. An garuu hojiin hojjedhu caalaa of ta'ee gaafa jiraadhuun gammadaa jechuudha. Gammachuun qonni guddaan of ta'uudha. Hedduu galatoomii. Waan guddaa asirraa barameeti jira. Hordoftoota keenya illee akkasuma barumsa guddaa isaan sirna argatan abdii guutuun qaba. Walaloo kana booddee dhiyaatu hordoftoota keenya akkasiin dhaggeeffattanis hin hafeerra.
Tole daawwattoota keenya qophiin keenya har'aa kan irratti goolabamaa. Sagantaan kana kan simbiraan gahaa ture Anfaasikaa Habteeti. Yuutuubii keenya biroolee miidiyaa like, share, subscribe akkasiin gootan siin gaafanna. Jajjabinni keessan nu faana ta'uu jenna. Galatooma. Akkam nagaa jirtu baga nagaan dhuftanii yaadannoo gootichaaf asitti argamtanii kuttanii kan dhuftan beddalleef kiraamu kanumatti aansee maqaa keessa yaamu Dambidoolloof mandii qeellam wallaggaarraa warra seenaa qabu kan barootaaf jaarraa Booranaa fi Gujii Yaabelloof Moyaalee biyya jaatanii alii maal eenyutu wallaalee Fincaa fi Shaambuu jaartee forroo guduruu warra xaafii quufee fidee shaggaritti gurguruu Asallaarra goranii baalee gobbaatti darbu warra oomishuun beekamu callaa qamadiif garbu mojoof maqii qooqaa zuqaalaa fi baatuu warra kan qullubbii oomishee finfinneedhaa laatu Jimmaa arjoof angar guutee biyya dammiif dhadhaan guutee faadisiif machaaraa ciroo keessa darbu warra jimaa oomishee Kanaadaatti ergu Abuunaaf kaachisii culluxxeerra goranii biyya damma nyaatanii biyya booka dhuganii Ijaajii baakkoo tibbee warra shankoora quufee jibbee gaara mul'ataa keessaa laalee warra waaqoo warra baalee sabbataa fi tafkii tullubooloof walisoo biyya gara suudhukii dur ni beekna nutisoo godina addaa kamisee goota biyya warqituu har'as qabsootti jiru laali kunoon argitu hidhabuuf abootee kuyyuuf muka xurii warra taaddee birruu warra guddaa warra jaarsoo warra durii magaalaa Amboof Waddeessaa biyya gooticha Haacaaluu Hundeessaa Oromiyaan martuu ashamaa akkam jirtu Haacee gameessa koo didaa Haacee ilma Hundeessaa baraan yaadatamta laphee keenya keessaa waggaa 2 guutuu waa'ee kee yoo yaannu garaan nu dheebota dhugaa kee dhokates eenyutu gabbaasee namatti dubbata gara laafummaan kee akka ajaa'ibaa lammii kee rakkate gargaaruuf maaltu sarkaa dhibaa lammii kee rakkate yoo gargaartee darbita ganamaaf galgala tokkummaa labsita dhaloota seenaan beeku warra haqaan qabsaa'e osoo barii eeguu itti dukkanaa'e warra toot sodaatiin dhugaa biyyaa dubbatu warra haqa dhabee bitaa mirgaan gubatu warra eela qabu gubaa onnee keessaa warra hin dagatamne sammuu namaa keessaa jabaa koo muudaa hin qabne tokkicha qixxee kumaa balleessaan ati dalagdee naannatti mul'anne homaa gaaffiin koo inni guddaan wantiin baruu malee jibba namaan qabdu duuti maafsii malee qajeelaa ta'uuf kee biyyatu ragaadha qaamni seensi miidhee har'a sammuunsaa nagaadha warra gidiraa yaadu warra sammuun gu'e warra qaamaan jiru warra jiraatti du'e warri kana godhe amma sammuu qabaa umurii isaa malee maaliif kichuun cabaa hundumtuu ni du'a lubbuudhaan dhaabbatee eenyutu hafaa miti akka kee kanatti garuu dhugaa dubbatanii du'uun du'a miti dachaadhaan margiti silaa dhugaan lafa buute duuni keessa ulfina du'a gootaa duute hanganarra argetti dhugaa sabaa haalee eenyumtuun guddanne biyyi Itoophiyaas gootota Oromoo kan filattee nyaattu har'ayyuun furdanne sachis hin furdattu yoo biyyi guddattee biyya dhugaan taatu bara maaliitu jira bara garaa jabaattuu bara gidiraaf jibbinsaa yaaddoo namatti naqee qalbii namaa bittinsaa bara nyaatanii hin quufne bara hojjetanii hin buufne bara dugda galtuu maal baatteen itti dhufte barittiin dabartee barri 2020 carraa furguuggifattuu bara waliin ooftuu hunduu dhugaa fakkaatu namnis dhugaa haalee sobee rabbiin kakatu bara inni barate waan gaarii yaaduu wallaale bara harkumaan qotee dhugaa namaa awwaale bara dhugaan dabee suuqa taa'ee huqqatu bara somni ol jedhee teessoo yaabee mul'atu bara hattuuf sobduun deeggaraa hedduu argate dhugaan fira dhabee hunduu
dhiitee darbate. Bara ilmi namaa mul'ata fixee adeemu achi fageessuu dhiisee of jalatti dorgomu. Bara namni dhibe namni dubbii gabaabsu. Warra walitti bu'anis jaarsi taa'ee araarsu. Bara manni barumsaa dirree waraanaa ta'ee namni boruuf eegamu hedduun karaatti cabe. Bara akkanaatti kaa maaltu abdiinuuf taa'a? Maatiin hiyyoomee barsiisee harka maratee taa'a. Egaa mukti tokko aareedhuma malee kophaa hin boba'u. Egaa mukti tokko aareedhuma malee kophaa hin boba'u. Namni fira hin qabnes ofiisaa adeemee ofiif tabban ba'u. Oromoo maaf taate calliftee maaf teessaa dhume lammii keetu. Harka tudaaraa haree galanni gujiidhaaf kan lixa wallaggaa yoo kanaan deebitu. Sagalee ta'ii fi falmadhu haadhoo keebsitu waliin dhiiga. Mootii isa kamtu utuu biyya bulchuu qe'ee gandaa ijaaree mana ofii diiga. Kunoo saba biraa gara Finfinneetii walitti qindeessee fandiidhaan guddisa. Keenya qotee bulaa jiruusaa hojjetu waraanatti naqee fanjiidhaan buqqisa. Tarii mee waa dubbadhu jalqabi Finfinnee. Dhugaa haacee dhoskuuf eenyu waasii kenne. Finfinnee magaalaa bareedduu wiirtuu dagaaginaa. Finfinnee bar'at qabeenya Finfinnee guddina. Handhuura Oromiyaa kan mallattoon odaa. Qe'ee sirna gadaa kan dachiin albuudaa. Jennee otoo si faarsinuu gurra kee cufatte. Tarii si aarsinee Finfinnee mufatte. Utuu si abdannu waadaa keenya nyaatte. Halkan tokkittiitti goota sabaaf qaalii nu jalaa fudhatte. Biyya seetee biyya shii, nama seetee nama shii. Biyya hayyuun adamfamee keessatti du'u, biyya taabonni waaqarraa filatee keessatti bu'u. Warra qarshiin dhugaa dabsu. Warra safuu dhugaa cabsu, warra qarshiin dhugaa dabsu. Haqan qaalti warra waliin ooftu, saba qaaniin beekne warra adda gooftu. Ulfa hammeenyaa ulfaa'u rafanii bulanii, biyya alaabaan 20 sabni isaa 10. Jenneetu itti dhiifnee aariidhaan gubanne. Dhaloonni kun yookiin gaaffii dhiyyeessineef dhugaa keen arganne, yookiin tokkummaan falminee gumaa keen baafanne, yookiin boo'icha kee teenyee qalbiidhaan boqonne, yookiin garaa immoo jabaannee fuula keen daganne. Akkumatti dhaloonnati qarte aariidhaan gubanne. Gaafa lubbuun jirtu warri si hadheesse, warri argaa si jibbe. Gaafa ati duutu ajandaa godhatee miidiyaa gubbaadhaa torban meeqa sirbe. Halagaa gaafa nyaataa uggum yaa kolfasaa, fira guyyaa rakkoo uggum yaa gorsasaa. Garuu guyyaa tokko dhugaan kee mul'ata. Namni iyyuu yoo dhuske Waaqayyoon dubbata. Inni akka namaa miti faanni isaan jarjaru. Ifatti mul'isa kan namni ukkaamsee dhoskuuf irra taru. Dhugaa si abdanna. Dhugaa ilmoo haqaa yaa isa hunda beektu. Osoo galma qabduu yaa isa suuqa teessu. Galma geessi malee kaayyoon kee hin gufattu. Teellaa yoo deemtellee beekta akka hin jifattu. Yaa isa ofiin bultuu namatti si dhinaaftu. Yaa isa duubaan dhuftee seenaa jige kaaftu. Yaa isa sirriin hooggantu eenyumatu si gita. Bulchiinsa kee keessatti yoo namni hundi wal qixa. Gaafa ati dubbattu dacheetu si dhaga'a. Ammas si abdanna dhugaan haaceen baa'a. Egaa nagaan turii haacee ilma hundeessaa. Yoomuun dagatamtu laphee keenya geessaa. Goota lammiin jaalatu hayyicha hamboo gubbaa. Qircaatti si nyaatan malee balleessa maal qabda gurbaa. Dhalootatu barreessee ittiin si yaadata seenaan hin badaare. Fakkii waaqoo guutuu goota dhugaaf dubbatu haadhoo Bakar Waaree. Galatooma.